Akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa soddomii sagal miidiyaa oduu amma nu raqqabe qabannee siif dhihaanne nu faana tura. Finfinnee amajjii 17 bara 2024 Itoophiyaan ibsa liigii Arabaa baase cimsitee kan mormitu ta'uu deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaddar Masganoo Araggaa ibsan. Itoophiyaan ibsa liigii Arabaa baase ifatti mormitee ibsichi dhimma keessoo fi birmadummaa Itoophiyaa keessa galuuf yaalii taasifamuudha jedhan. Itoophiyaan biyyoota Araboota hedduu waliin hariiroo dansaa kan qabdu yoo ta'u liigichi garuu dantaa biyyoota xiqqoo tajaajilaa jira jedhan. Kan Mallas dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaddar Mallas akka jedhanitti liigiin Arabaa akka jedhanitti ibsa liigiin Arabaa baasee fudhatama kan hin qabne ta'uuf Itoophiyaan cimsitee kan mormitu ta'a. Haaluma wal fakkaataa ministeerri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii ibsa dhimma kana irratti laatanii Itoophiyaan naannicha tasgabbii dhabsiisaa akka jirtu dubbatan. Ilaalchisee ambaasaddar Mallas ibsa itti gaafatamummaa kan hin qabnedha jedhan. Kana malees liigiin Arabaa fi Masriin fuula lama saantima tokko jedhan. Hojii gaggeessaan liigii Arabaa Ahmad Abul Geet gama isaatiin waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduu mallattaa'ee seera idilee addunyaa ifatti kan cabsuudha jechuun gabaafaman. Akkaataa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti amajjii 1 bara 2024 mallattaa'een Itoophiyaan hulaa galaana diimaa kiiloomeetira 20 ta'u kan argattu yoo ta'u Somaalilaandiif garuu akka beekamtii akka biyya of dandeette taasisaa jedhan. Mootummaan Somaaliyaa waliigalticha tokkummaa fi birmadummaa Somaaliyaa irratti rakkoo kan uumu waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhan. Gamtaan Afrikaa manni maree nagaa fi tasgabbii ibsa kaleessa baaseen Itoophiyaa fi Somaaliyaan miira akka to'atan wal dhabdee akka qabbaneessaniif miira hiika qabeessa akka taasisan marii 1992 dhimma Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti manni marichaa kaleessa geggeesse irratti gaafateera. Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Muhammad gaanfa Afrikaatti ergama ol'aanaa Obasanjoo obosummaa marii biyyoota lameen akka mijeessu gaafateera. Akkaataa waliigaltee kanaatiin Itoophiyaa fi Somaalilaandiin akka biyya of dandeessetti beekamtii kennituuf yoo ta'u Somaalilaandiin immoo Itoophiyaa fuula galaana kiiloomeetira 20 ta'u qarqara galaana diimaa irratti kennuu ta'a. Soomaaliyaan waliigalteen kun fudhatama hin qabu jetteera. Walgahii hatattamaa liigii Arabaa har'a geggeesse irratti muummee ministeera Soomaaliyaa Hamza Barree Itoophiyaan karoora seena galaana diimaa to'achuu daldala idilee addunyaa fi geejjiba irratti dhiibbaa uumuu karoorfatteera jechuun yakkeera. Biyyoonni Arabaa Soomaaliyaa deeggaruun gocha gara jabeennaa kan akka morman waamicha ta'a. Gamtaan Afrikaa ibsa ganama har'aa baaseen biyyoonni biroo dhimma biyyoota lamaan miseensa gamtaa Afrikaa keessa galuu akka dhiisan gaafatan. Itoophiyaa fi Soomaaliyaa dabalatee tokkummaa daangaa birmadummaa biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa akka kabajamu gaafateera. Egaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu har'aaf qabannee siif dhihaanne kanuma hanga oduu